Minan hola tibire ele raja besa faradosan illee hidha sawwan illee hidha. Kun sagantaa raadiyoo dhimma qulqullina naannoof dhuunfaa irratti yeroo maraa sa'aatii kanatti isiniif dhiyaatudha. Dhibeewwan daddarboon akka dhaggeeffataa jirta sila maata fayyaa qabda. Abbaaleessa reediyoo waa'ee fayyaa taasofti har'ammoo waa'ee fayyaa haasofti maal nagaree obbo Hirkoo maaltu ga'e oosiin haasa'ootti dhibeewwan daddarboon akka haxoof baasaa ariifachiisaa akkasumas dhibeewwan tiraamakoomaa harki caalaan kan dhufu qulqullina Fachuun taloonna jirta raadiyoo kana cufiiti naraa cufii sagalee isaachuun barbaadu xiriinaa kennu. Abbaaleessa siifan kennaa maaloo harka dhiqadhu qaba. Inni kadhu xiriinaa kenni. Kunooti laa saamunaanis bishaanis kunooti dhiqadhu. Hindi kadhu siin jedhe naa dhiyeessi jire. Sina dhiqadhu fayyaa keetii fi dhiqadhu anumas siin jedhe. Kana badaana hindi kadhu siin jedhe. Reediyootu haasa'ee dhiqadhu. Maastu sii ga'e reediyoon kan ba'ee nuti barteeto karaa fuudhoo kan cabsee tanan bittiri sii gata dhugaa rabbi. Hangaani mana fincaanii dhaqee deemuutti ciree koo qopheessuu baannaani miila kee dheetan si cabsa dhugaa rabbi. Amala duraan hin qabne baasaa jirtaati. Lakki miila koos hin cabsini. Akka nama mana fincaanii xuruu qabuusan maal achi fi daammaati kalumaan baa keessa seenu fi'aale. Afachuu akka nama mana fincaanii bareedaa qabu hoona raddaa abbaa kootii keessatti walawwaleetani baksee baqaqaqaqaq godheetani waliin bulbulee waliin ga'e maaltu horma geessiin jedhe maali boolii kottu dhibee qaba. Mana fincaanii dhaqee hanga deebutti cireen koo koon qophaa'ini mataa dheetan lafa si buusu. Deemi badhabbati kalu. Rabbi galata keeti. Naa dhiyeessi. Tole nan dhiyeessa. Dhiyeessi ka. Dhiyeessu kiyyaan duratti garuu bishaaniin harka saamunaadhaan dhiqachuudha. Mana fincaanii amma dhaqee deebi'u ciree koo naa qopheessisiin jedhe. Amma kanaa saamunaa fiddeetu na kennita. Inni kadhu ciree koo naa qopheessi. Fidisi. Seera kee eegi qaba. Amma naa dhiyeessi. Tole nan dhiyeessa dhiqadhu. Inni kadhu siin jedhe. Kunoo saamunaanis kinoo. Akkana obbo Hirkoo nan bade obbo. Inni kadhu ciree koo naa dhiyeessi taloonna noo hambiraa barbaadde malee. Bakka malee na dhoofta. Bakki malee gaafadhu naa fidi bitee. Bakka malee na dhoofta. Abbaaleessa sumaafani ana maaltu na dhibe siifan kenna. Fedi kaa eegasu. Siifan dhiyeessa. Sinna qahoodit. Naqini. Maal godhatti ishiin? Nyaadhu kunoo. Maaltu si ga'ee jedhe ani maaddii koo hooni dhiqachuu baadhee too nyaadhe maaltu si ga'e harki koo bashitaa maalii qaba? Ilaani galamumaan dhiqadhee rabbi nagaan nu bulchitee nagaan nu hojjechuun sun kan amma dubbiin irraa dhaabina nyaadhaan ibboo. Nyaata irrattis gundee nu fixxee nyaannis nu si faa'u maal jechaan. Mee gubaa nuti naqxeen taloon turi kottu nyaadhu siin jedhee nyaanna. Lakkee ofumaa nyaattadhu luka lamaan dhaabdammoo booda. Luka lamaan dhaabda. Sheekana osoo luka lamaan si haa qabsiisu jechuu qabaas. Kottu nyaadhu na wajjin. Hin nyaadhu lakki. Hin nyaadhu. Nyaadhu. Eenyu wajjin nyaattaree kan na wajjin abbaa warraa kee wajjin hin nyaannu. Han qulqullina isaa eeggate waliidhaan nyaadha. Naagaleera. Kottu nyaadhu si jedhu. Sitti memmoo. Kottu nyaata. Bakka malee na Bakki malee gaafatu kottu. Sitti mee. Kottu nyaadhu si jedhu. Ilaala. Ila abbaaleessa barbaadadha. Akkami maaliidhi? Ila hin deebitaa fachu mana kanatti wal argina achiin deemtamoo deebitee galtaa kee ammas si arga ammas si arga obbo Hirkoon. Galanni keeti qulqullina kanallee eeggachuun fayyaaf yaa rabbi fayyaan nurraa eeggamaa mire. Mee bishaan wayii fidar ka dhiqanna. Mee saamunaallee abbaa jama. Ame qaba saamuna. Maaka qulqullinni fayyaa fi miire. Maali akkanatti. Sila abbaallee see tokko bara. Abbaa jamaalii kiyya. Meelis wanna isaa yoo dubbinne nama jibbisiisa. Maaltu badhee taa'ee gadi taa'ee gala. Maal godhana Hunda keessa deema. Barammoo wanni ati akkanatti qulqullina eeggattee qulqullina keenya qe'ee keenya qulqulleessine boolla dhangala'oo boolla balfi jajjaboon gatamu mana fincaanii akkaataan kuufana bishaan itti bakkeen itti qulqulluu ta'u nyaata qopheessuun iddoo qulqulluu ta'utti qopheessu nyaata yoo inni fakkeenyaaf qorree jedhe
akkuma barumsa torbee fudhataa ture sa'aatii afurii ol yoo ture irra deebinee ifnee nyaachuu akka qabu baranne garuu ammoo ollaa keenyatti yoo wanni qulqulluun hin jiraatiin garaa kaasaan gaafa isaan qabe isaan irraa nu darbuu danda'a. Nurraa ammoo naannoo darba naannoorraa biyyatti darba. Kanaaf isaan fincaanii akka ijaarachuu qaban waan hunda akka godhuu qaban isiin silaa adda kanatti adda kanamee bar cimtuu Ima ifaati dhugaa rabbiin ifaati. isa fakkaatu maal godhan Maal godhan? Seera hoo deemte maal godha dubbii obborkoo keessa seerri. Nan deema Maal goota sin nan deema? deema Maal goota? waxa akkanatti waccu kana sirraa galcha Afachuu anis achan dhaqeeti ila itti makaanii lalaa. Ilaalaale. Itti ni masiin. Dhagahaa sinillee seeraan deema dhagahaa. maaltu bu'e kaa Ila nagaayyuu sin hin gaafanne jedhanan. Ishin maraate. Maal taatan abboo hirkoo maal? Ishii dadhabne ganama lafti bariiteetu makaanee bishaan cireenaa qopheessin jedheen saamunaan dhiqattu malee du'a abbaa kootiitti nyaattu naan jette sirrii jirti. Mee maalan Akkamitti? abbaa keessa deema abbaa jamaa. Harka dhiqatanii ciree keessa nyaachuu dhabuun dhiibbaa of danda'e kan mataa ofii qaba. Baakteeriyaawwan garaagaraa harka keessanirra waan jiraniif waliin gaafa nyaattan dhibeen garaa kaasaa isin qaba. Yoo isin qabe ollaatti darba. Kanaaf harka keessan dhiqachuun dirqama keessanii. Mee san akkas ta'e ilma koo boolii hoo araddaa abbaa kootii keessa gaattiraa jala deemee too namnuu naman argu gaaddisa jala oolsa garaa kiyya akka barbaadetti taa'e maaltu ishii ga'ee jedhe alatti hin taa'ini. Obboonni koo maal taatan isin nama guddaa miti. Umrii kanaan akkamitti dallaa jala teetta? Maal ta'a maali? Indee dacheen kooti. Baqabbaxe dhugaa rabbi Waan ollaa. isin jedhu. Maali? Afaan kee qabisi jiraatee waan namarratti maqaa mataa ishii dheela Waan isin jedhu. Bowli bobbaa yookaan badhee irratti taa'uun dhiibbaa mataa ofii of danda'e qaba. Tiisifni bobbaa san irra teettee achirraa kaatee gaafa nyaanni keessan isinii dhiyaate nyaata keessan irra teettee. amma maal ta'ii naan jettan isin. Amma walumaa galatti dhaabbanni Water Aid gooxii kana keessatti gari makeenya kana keessatti waa'ee kanaa irratti leenjii kenna. Eessatti? Kanaaf amma achi deemnee barumsa dabalataa achumarraa argattan. kana dubbiin kun dhageeffata Achumarraa Isin argattan. waan Adeemnu namni jedhu yeroon gubina adeemnu. Adeemnu achumatti nutti yoo boorkoo ta'uu fi badiisee ta'uu achumatti nutti taa'ii malee. Badii yoo boorkoo ta'uu fi badii kee kan kee ta'uu ila amma arginaa mootii. Egaa mariin keenya guyyaa har'aa maaliif akka walitti dhufne ni beeytanii torbee lamaan darbee waa'ee qulqullina naannoo fi qulqullina dhuunfaa keenya irratti mari'annee turre. Dhaabbanni Water Aid Itoophiyaa asun gidduutti argamanii jiranii isaan waa lamaan tokko isiniin jedhanii isaan wajjin turtii gaarii. Tole akkam ooltan. Nagaa ooltanii. Ogeessa hajjiin saniteeshiniiti. Akkuma obboleessi kiyya isiniin jedhee waa'ee qulqullina naannoo fi qulqullina dhuunfaa irratti dhaabbanni Water Aid irratti xiyyeeffatu keessaa tokko qabxiilee gara 6 irratti xiyyeeffata. Tokkoffaa waa'ee harka dhiqannaa irratti ni xiyyeeffata. Lammaffaa immoo waa'ee qulqullina mana fincaanii qabiisa mana fincaanii irratti ni xiyyeeffata. Sadaffaa irratti immoo waa'ee qulqullina bishaanii. Bishaan akkamitti qulqullinaan qabna madda isaa irraa ka'ee haga dhugaatii gahuutitti. Arfaffaa irratti immoo waa'ee qulqullina nyaataatiin wal qabateeti. Qulqullina nyaataa mana keessatti akkamitti qabuu qabna, akkamitti meeshaalee nyaataatis akkamitti qabachuu qabna kan jedhu kanaafi akkasumas immoo qabxiilee shanaffaan immoo qulqullina marsaa laguutiin wal qabatee akkaataa qabiisa marsaa laguu irratti qabxiilee kanneen irratti kan xiyyeeffannu ta'a. Jahaffaa irratti immoo boolokosii goggogaa fi jiidhaa akkamitti maqsuu irratti kan xiyyeeffatu waan ta'eef Hundi keessanuu marii har'a fudhattan kana hojiitti ka nagaan mana nagaatti gala. Keessatti na salphiftee mataa gadi qabadhee tanan keechaa ka'ee orma keechaa akkattan keechaa deemuun wallaaleetiin osoo achaatti nu fiduu baatte waan fedhe hoo godhe maaluma si ga'e. Salphinna kee salphatte kaa. Salphinna? Is salphatte. Sinni salphisee kaa. Sinni salphisee kaa. Sinni salphisee bar. Ani sitti mee. Amma ati si dhiisee. Maalli salphinni kee haa ta'u kana booda. Si dhiisee bakka. Biyya keessanne salphiftee mataa gadi qabadhee tanan mee haa ta'u eega jettanidha malee obbo Hirkoon saniif jedhee dantaa qaba sitti fakkaate. Beekee manuu isaanii anuu beekeera waanuma feete godhi. Ilafachuu amma sanii mootii bar mee dubbii keenyarraa dhiisi qaaqa kee ta'ee hin beeku garaan kunis na cicciniina. Diree maal taate? Inan beekaani gara makana na ciniinuu jalqabe. Siin hin jenne harka sitti dhufte lammaffaa. Haali mee poppooyi fidi abbo. Maali maali? Ani yookaan lafuma kanatti tana gawaati. Deebi bakkuma baratte saddaqi. Maali tana too maali? Mee koo irra abbaa jamaan tana waa madara nama maal taate kaa
Maali maamaa taate? Jaarsi kun immoo Maal akka beeytan wal fixxan immoo? ollaa gaarii qabaachuu yeroo tokko Maal taatanii? Kana na ciniin ilma koo maalidha? yeroo dallaa jala gadi hin taa'in harka kee ilaaluun bitta. Salphataa jaarsaa? Waan jedhu amma dhibeen harka dhiqachuu dhabuu kee irraa akkas qabee beeyta. Maalan beeka ilma koo ani. Maali ijoollee kee? Maali kaa kun isa? Maali